Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee barattoota Islaamaatiin. Sagaleen barattoota Islaamaa torban keessaa guyyoota muraasa oduu adda addaa isiniif dabarsa yommuu ta'u har'a ammoo sagantaa addaatiin dhiyaatee jira. Akkuma beekamu barattoonni Islaamaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran bakka adda addaatti walitti dhufeenya uumaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Kanneen keessa jaarmiyaaleen barattoota godinaalee Wallagga, Baalee fi Arsii akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Jaarmiyaan barattoota Islaamaa Wallaggaa waggoota 1 fi 2 hin caalle dura hundeeffame yommuu ta'u hojii gurguddoo akka hojjetaa jiru inumaayyuu sadarkaa biyyaatti waraqaan ragaa yookaan beekamtii kennamaafii jira. Marree kaayoon jaarmiyaa kanas barattoota Islaamaa jajjabeessuu, isaan leenjisuu fi gahoomsuun kaayyoo isaati. Kana malees kanneen barumsa isaanii xumuranii ta'anii barsiisuu danda'an bakka itti godhee qubsiisuun kaayyoo ijoo jaarmiyaan kun qabatee jirudha. Imalli torbee kana jaarmiyaan kun taasisaa jirus kanumaan wal fakkaata. Sochiin ulamaa'ii qubsiisuu torbee kana gaggeeffamaa ture haala bareedaan gaggeeffamaa fi kan itti aanus haala bareedaan eeggamaa jiraachuu maddeen keenya ni mul'isu. Malkaa milkii dabalata qabaa isa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan hordoftoota fi dhaggeeffattoota fi ilaaltonni keenya biyya keessaatii fi biyya alaatti argamaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi raamaan isinii waliin haa jiraatu isiniin jecha. Egaa hawaasi akkuma qabdan balaa hamaadhaa fi wanti fedhallee jiraatus garuu diinii keenya duraanuu kaleessas wareegamatti kaffallee dhumne arras nuti ileen jireenya akka ta'uutis ta'ee jedhanii balaa akkuma qabdan ta'us balaa busee wantoota garaagaraatiin biyyi saaxilamus garuu nuti immoo diiniin keenya diinu salaam diinul amaan diinu madaa'ullahu subhaanahu wa ta'ala fawqa al-arshi yawma al-arafa jechuudhaanis isaanis irratti dubbatan nageenyi nurraa fuudhamee fi rakkinni adda addaa nurra safarus gara diinii rabbiitti deebi'uun ofirraa qolachuunis gahee keenya akka ta'e jedhan isin kanaafuu warreen maddeen biyya keessaa fi biyya alaattis argamaa jirtan garuu kan isiniti amaanaa isinitti dhaammannu ilmaanni keenyaa fi kan hiriyaa keenya taatan bakke marattuu isin agartuu keenya midhaan onnee keenyaati jedhan isin nurraa baatanii ukaamamaanii turkii garaagaraatiin nu arguu baatanis ka du'ee ta'eesi ka dhukkubsatus ka jiru garuu amantaadhaaf akka nu quuqamaa jiru ta'us akka nu hubattan dhaamsa isiniif goona jedhan kanaafuu maarree mukii biqilaan isaa jallatee gaaddisiisaas hin diriiru akkuma jiran garuu nuti kaleessa uumamuma rabbiitiin badhaasaa rabbiin nu kenne yerootti ta'us ulamaa'ii biyya dawweerraa dhufaniin kan biqille yeroo ta'u ammas kanuma seenaa kaleessaa dagachuun hin ta'u jechuun wal sababeeffatanii asitti waliin qabaman yeroo ta'u birriidhaa fi lafaa fi kanneen garaagaraa yeroo hirmaatan saawwaa lubbuu yookaan loon yookaan sa'a kan jedhamu naannaa yookaan 56 kan hawaasi kun irratti hirmaatan kun jalqaba yeroo ta'u kan walakkaaf xumuraammoo nu gaafatinaa jedhan gandii waan ja'a maccabaraa gandoota godinaalee yookaan arfan argaman qellemii fi galleem gimbii naqamteedhaa fi orroo guduruu wallaggaa keessaa جمرا نما برتوتا ملتقات الله بعلم الولقيين را فرطا وانتاني في مقام ملتقات الله بعلم الولقيينات اواسي قوتون مدين ستي ارقمانيس قلفادا كبجما اكو مريكير دينو تفسيتانيتس برقويا قياما ورط القفارة ارقم ربي سناقر جتون بالرئيساني كنين غراغرا ارماتون نموني مراسي بچامن نتا علماء لغرتي ارماتوران نوتس گئے کینیا وانتیب توکو لما کنین جننے مانا قبانی جادرنا کم لما کمتانی دارون تبا اوفی کینیا اجارة jechuun namoonni muraasnilleen akka mana kan ofirraa xumuran yerootti ta'u miira gammachuun nutti dhagahame jechuun ulamaa'iin biyyattii seeraa fi jiran kanaafuu isinitti dheeressuu tun taane warreen biyya keessaa biyya alaa jirtan jaroota kanaan milkaa akka isiniin jedhan kan barbaannu oduun guyyaa har'aadhaa kan isiniif darbaa jiru guyyaa har'aa jechuun barkum 1445 shaabaanaa 7 yeroo ta'u akka lakkoofsa faranjii yookaan jaraa baargamaatti barkum 2024 gudha guyyaa 17 jaalama akka kalandara Itoophiyaa gurraan dhala bara 2016 guyyaa 9 wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa gandaa waan ja'a maccabaraa masjiidun nuur zoonii gajaarraa kan isiniif darbaa jiru yeroo ta'u waan nu dhaggeeffataniif ulfaadhaa kabajamaa nageenyi rahmaa isinii waliin haa ta'u jechuun assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.